Oromoon kalee waliin beelaawee waliin wareegame waliin kufe waliin ka'e. Qeeroon naannoo tokko privileejii arkatteeti qeeroon naannoo bira akka shiftaatti bakka jirtutti ajjeefamaa jirti jechuudha. Qeeroo isin gandaan ifi marsitan qofaa miti tagabrummaa wayyaanee keessa isin baaftee sadarkaa sanirraan isin geesse. Cin'asan keessatti Finfinneen keenya jedhee meeqa akka wareegame. Wacaalee keessatti Finfinneen lafa Oromooti jedhee meeqa akka wareegame lafti sanaa lakkooytu. Silaayis harreen hoggaa fe'ina irraa fuudhan abbaa irraa fuudhan beeytu irraa fuudhamuu malee. Galanni isin Oromoodhaaf qabdan kanaa jechuudha. Kakara khani waan social media kanarraa obboleeyyan wal ajjeesuun qabanii jedhamee waan faffaca'uu jira. Silaa dabballee dhaaba siyaasaa ta'uu baatamee dabballee ummataa tahamee gaariidha. Warri diinagdee hin bitamtanii waraqaa tana faffacaasaa jettan keessaa fi alaa. Silaa wanni dura isin godhuu qabdan warra xalayaa tana isinii kanneen faffacaasaa isiniin jedhuun haada Oromoo ta'ilaa guyyaa arraa ilma keetii waraana keessa jirettanii ajjeesu jirtan harkarraa sassaabbadhaa jechuunitu isinirra ture. Joolleen Oromoo bakka feetee dhuftee Finfinnee keessa bashannanuu ni dandeessi jettanii itti himuutu isinirra ture. Torbaanuma dabree miti Shawaa Kaabaa keessa naannoo Salaaletti haadha Oromoo ajjeeftan. Obboleeyyan lameen jidduu qawween haa dhaabbattu. Qawwee kadhaabuu dide isinii miti. Warrumarra qawween haa dhaabamtu jee footoo isaa if dura baaftanii deemtanii kanaatu abbootii gadaa nama 16 ciibsa rashalee miti. Qawween isaanii yoom daangaa tiisiti. Qawween isaanii haadha Oromootiif abbootii Oromoo ajjeesuu malee faannoo baha Wallaggaatti Oromoo fixu jirtu yoom takka irraa dhaabde. Shiftoota ollaa kililii shanii yoom takka Oromoo irraa dhaabde. An hedduu na gaddisiisu warra biyya ilmi namaa keessa jiraachuu danda'u, keessa jiraattee nama ta'uu danda'u keessa taa'ee doolaara 100 takkaan bitamee waa facaasu kan hedduu garaana nyaata. Yoo jabaattee dalagattee ifirraa murtee humna rabbiin sii kanneen dalagatte aadaa quubii deemuu qabnaa miti 100 san amal lama keessa fudhachuu dandeessa. 48,000 amata-amatatti fudhachuu dandeessa jechuudha. 4,000 yoo deemte. Akkasumatti dalagannee akkasuma quubii deemaa jireenya keenyaaf jiraachisaa turre arrallee if dabarree ilmaan keenyaa fi aalii teenyaaf waa meeqa godhaa jirra jechuudha. Doolaara 100,000 jettanii uummata keessan gurgurtanii xalayaa isinii kannanii facaasaa jedhanii facaaftan. Kanarra deebitanii aabaa ofii kaafaa as keessa naqaayii isiniin jan. Aabaa ofii kaafaa'oon maal balleessan taargeetiin isin dhaaba lameen kana taargeet godhattaniif maalifi ijji halaala waan agarre tamutaaniif keessaa guuranii yetti Oromoon. Diboottiin kalee mooraa qabsoo jeeqaa turtee mooraa qabsoo keessatti wal dhabde arra taraan teessanii angoonis teessanii anaatu sirra naannawa kanatti aanaa anaatu sirra mootummaa kana aanaa akkaan fedhen isin godhettanii yoo irra dhaadattan ta'e guyyaan biraatti isin dhufaa jechuudha. Guyyaan biraatti isin dhufa. Oromoon akka Oromoo wal kabajuu qaba. Absolutely Oromoo wal kabajuu qaba, wal dhaggeeffachuu qaba, waliin deemuu qaba, wal jala deemuu qaba. Garuu tokko belleesseetiin deemaan hin danda'amu jechuudha. Yoo waliin deemi qofa. Waliin deemuudhaaf dirqama duraa ka qawweesaa uummatarraa lafa qaqqabuu qabu mootummaa naannoo Oromiyaa ka ifiin jedhu ka dammallaash dirqama kannu qaceelama araarsa mardaasaatti ka Shimallis hojiirra oolchu joolleen qabaleetun qawwee uummata Oromootiin doorsiftan dura isiniitu qawwee teessan lafa qaqqabuu qabaa jechuudha. Nama fixxanii haga dhumaa fixuu hin dandeessan Oromoo.
hagar uma fixuun dandeessa ni jiraata sabni kun dhumarratti khalubbuu bakkaan dhabuu taa'u isunumaa jechuudha nama biraatii miti godaanisuma khalee diina hojii dhaabbattanii Oromoo irratti hojjechaa turtan arrallee bifa biraatiin hojjechaa jirtanii jechuudha tanaaf qawween haa dhaabbattuun dura mootummaan abbaa irree qawweesaa dhaabuu qaba haawwan Oromoo ilmaan keessanii achi jirajee fixuu dhaabuu qaba bar mootummaan wayyaaneedha ta ilmaan Oromoo dhiigasiitiin firraa kaasan takka haawwan Oromoo ilmaan keessanii gaarii jireetti irra shannee bar takka garuu isin kirminaalota warra san keessaa dhufeedha jijjiirama jammali wanni tokko ka jijjiirame hin jiru kaabineen irra jirtus tanuma gaafa wayyaanee nama fixaa turte abbootiin gandaas kanuma gaafa wayyaanee nama fixaa ture wanni tokko ni jijjiirame hin jiru gaafa ijabanattanis Oromoo fixuudhatti ijabanattan gaafa angoo fudhattanis Oromoo fixuudhatti ijabanattanii jechuudha amma garuu ka adda godhu Oromoo gandaan adda baaftanii gandi kun privilege adda qaba gandi kun ammoo kana gandi kun kaneettan kanallee itti milkooytan galme seenaa xurooftu ifirratti galmeessaa jirtan jechuudha lafa goonni meeqa keessaa bahe lafa goonni meeqa ka Oromoodhaaf if kanne keessaa bahe ijoolleen tun itti taphatti jechuudha ijoolleen seenaan beeyne dubbeen beeyne dhama Oromummaan beeyne Oromoon maaliin beeyne isaan ka beekan lafa Oromoo gurgurachuu qabeenya Oromoo hatanii ala baafachuu Oromiyaataan ummata siiti hojii gurguru lafa tuulama cufa gurgurtanii fixaniiti amma Oromiyaa baa ummata siiti hojii gurgurachuu seentanii jechuudha hanga tokko ofitti deemtan hanga dhumaa itti milkooytan jechuudha kanaas kakara kaanii yooma kadhumaa tokko kaniin jedhu miidiyaa kana keessa namni ni laala beeytu maaltu Oromoo irra dalagamu jira sharri akkamii warri qotte duudaa kunoo maal jedhanii warri ollaa keenyaa kililii shanii kunoo maal jedhanii keessa deemnee ni laalla maaliif dandeetti afaan adda addaa dhaggeeffachuu rabbi nuu kanne waaqni nuu kanne galata isaa ila hanga irraatti nama gaaroomin Oromootii fi waan Oromoo haasa'u warra Affaar maaliif Affaar lafa namaatiin barbaadu hanga tokko walloo ijoollee ni bubbuuti xiqqoo gaafi naannoo san gaafii ni jirti garuu akka warra kililii shanii kanatti Oromoo lafarraa baduu qaban jettu ummata hojillee haasa'uu dandeessu hojillee waan ta'uu dandeessu jechuudha niin dhaggeeffadha mana isaaniitis jibbanna dangaa dabree Oromoo naannoo jijjigaa keessaa qulqulleessa afaanii baafatanii jiran ona jaarsoo ona afran qalloo Hassan Ali haga dhagaxbuur moo qabri daar jaaramtu yeroodha for temporary itti dhimma baajee itti kennisan arra ummata isaanii kagosa isaanii Soomaalii gadiitirraa ta'oliitirraa asirraa achirraa guuranii lafa Soomaaliitti janqaanii takka bade kun akkuma madirree dhawaa Isa bakka adda addaatitu Isa Afar Ariyee fi Isa Kaan Ariyee fi cufa fidanii dirdaabe annagaale jaan reera annagaale nanga kakara kaaniiti warra kaabaa kana Tsaggaayee Gabramadiin tokko yaadadha goobanaa daachee Amaara caala Amaaraa duba ka Amaara caala Amaaraa tokko dhaggeeffadheedha miidiyaa kan hoggaa dhaggeeffattu waa hedduudha agar dhageessa namichi kun abbaadhaan Oromoodha haadhaan Manzeedha yaa manzeechuun warra Shawaa kana jechuudha nuti tuulama manzeechuu warra Shawaa kana jechuudha ya Shawaa Amaara isaanii manzeen maal jee an Oromoodha je garuu qabsoo Amaaraatiin deeggaraa je qabsoo Amaaraa hoggaan deeggaruu ya Amaara hilluunna Amaara badu jira lafarraa dhabamu jira je Amaara Wallagga keessa dhumu jira maali dhumu jira maal je okay
laata warrootan kun warra Amaara yuullinna adagaa gaxxamuu ja'an dhumaatii shiftoonni Amaara Wallagga Bahaa keessa godhu jiran ilmaan Walloorra godhu jiran makiinaa takka guutuu dhalattoota Walloo gabbaasanii rashanan ka ijaan agarre kasanuu feemasoonni warra Itoophiyaa san arrallee Finfinnee keessa nagaan taa'an godhan ka makiinaa ambulaansii keessa nama gabbuusanii Islaama 8 fi Oromoo 8 ajjeefne jedhanii kasi mataan dhawan kun itti mul'atu warra kanatti. Warra kanaatu dhugatti Oromoo irratti yeroo yeroon eeggatee akkaattuu seenee Oromoo irratti yakka gaggeessaa jiramu Oromootu isinirra gaggeessaa jira. Waan nama ajaa'ibsiisu waan tokko waan kana kaaseef hin qaba. Eenyu zallaqee jannamicha kana minaamin zallaqee moo naasirree isaa maqaan isaa hin beeku minaamin zallaqeetiin see minaamin maqaan isaa minaamin jaaniini hin beeku akka biraa sirreessu minaamin zallaqee jaanii maal jaa inni afaannoo daggaafiinan je afaannoodhaan deeggara afaannoodhaan gargaaraasi je faannoon mirgatta amantii maalitti amantii je yahilluunni Amaara hilluunna tigil godhu jiranii je kana jabeessaa kara kaaniinis je nama Oromoo tokko maqaa dhawee jechuudha isaan wajjinis hojjechuu jirraa je it is just clicks my mind maalif click na godhe namicha faannoon deeggara faannoon Amaaraatu hilluunna adagaa Amaara bakka yudhumu kadhumaati Oromoo waan biraa dhiisi dheengadda Walloo keessatti sheekootii masgiida seenanii fixansan hin dubbatin kadhiigaan Oromoo Amaarri badan warra kanaati Amaarri badan warra kanaati kun warra Amaara caala Amaara warra kaminaamin zallaqee kana jechuudha. Warra Oromootis abaluufaa wajjin kara biraatiin hojjechuu jirraa je abaluun inni chirra maqaa dhahee wajji hojjechuu jiru kun warra faannoodha wajji Oromoo balleessuu deemu. This is the question. Maqaa dhaheetiin dubbachuu taa'aa jechuudha warra isaan waan ni godhatan kana dhugatti qabsoo Oromoo hoogganaa turtanii dhugatti Oromoodhaan miidhameettanii Oromoodhaa waliin qabsoo Oromoo irratti hojjechaa turtan moo qabsoo Oromootiif hojjechaa turtan? Warra arra faannoo Oromoo fixu jirtu xilaataachin Islaaminaa Oromoon warra jedhu kana wajjin hojjettee Oromoo eessa geessuu deemta? This is my first question. Oromoon ummata kana kamiin laala? Andiinni Oromoo ka jalqabaa warra kaminaamin zallaqee kanaa fi warra faannoo ji'ee deemuu jechuudha. Yoon ummata maqaa sayyaammatullee generalize godhuu baadhee jechuudha. Maaliif ummata tokko akka ummataatti ummataan waa jechuu hin dandeessu. Ummanni kun waa hedduudhaaf keessaa qaba waan ta'eef. Warri gaama minaamin zallaqeetii wajjin qabsoo wajji godhu jirra jee inni maqaa dhawe kun Oromoo irratti hojjechuu jirtan moo Oromoodhaaf hojjechaa jirtanii jechuu barbaadeeti. Biddeena nama quubsu qibaabaan rabbeekanii itti Oromoon. Gaafiin Oromoo ta'e isin faannoo fi Amaaroo jidee biftanii jirtu. Gaafiin Oromoo ta faannoon deebisu hin jiru. Seenaa biyya sanii keessatti eega abbootii teenya raagaa ka dhageenyu warri kaabaa yoo Oromoon oka kaayyattee fidde malee lafa Oromoo ka seenuu hin dandeenye dhaloota keenya irrattis agarre seenaa irraayis barree jechuudha. Arraas yoo warra kaabaa faannoodha oka kaayyannee Oromoo finneettan Oromoon fudhatu ni jira. Deemtanii daaraa keessa gangalachuu kana eessaa fiddan. Foon harree jaan yoo fannisanillee gangalatee daaraa keessa bu'aa jaan. Warra kana jala akka qiyamaatti isin baafne deemtanii maas achumatti deebitan. Amma if xiqqeessu jirtan moo Oromoodha xiqqeessu jirtan? Hoggaa gabbee minaamin zallaqee ani faannoon deeggara faannoon mo'achuu qaba faannoon cabsee Finfinnee seenuu qaba kara kaaniinis warra Oromoo abalu faa hojjechuu jirra hoggaa jaan. Isin
Oromoo karamittiin deemtan. Seenaa ganna 8 tanaa yaadannu gaaga'ama arra keessa seenne kanaas akkamiin dhufe asirraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Hayyuun Oromoo tokko kaati beekaa Oromooti hayyuu Oromooteetu gangarate ganduma Amaaraa keessatti agarta. Hayyuu Oromooti beekaadhaa kar tokko nu baasaa hoggaattu gangalate miidiyuma Amaaraati irratti agarta. Amma afaan Oromoo dhiisaniihu. Afaan Oromoo dhiisanii afaan Amaaraa seenanii afaan Amaaraa afaan federaalaa ta'e akkatti fufuu. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu hin qabu jee warri mirkaneessaa jiru warra hayyoota Oromoo ifiin jee miidiyaa roolyaa afaan Amaaraatiin afaan banaa oolu kana jechuudha. Afaan isaatiin mari'achuun ni qaanfata. Ambar eenyuuf haasawaniin ja'a. Kaisaan haasawaniif kun kotte duudaadha moo Oromoodha. Yoo Oromoo haasawan Oromoon harka 175 hin beeku afaan kotte duudaa. Yookaan if cinaa kaayaa simaa baloo baantan miidiyaa keessan cinaa kaayaati akkan kunoo akkanaan jee itti mijaan. Faannoo hojii dhufnee Oromoo fixuu deemna. Yoo jettanillee garagalaati faannoo hojii dhufneeti Oromoo dimokiraasaa ibsuu deemna jaattima. Isin maatiin jahu hin abadan kar tokko dhaquu hin dandeessan. Karaan tokkichi isin dhaquu dandeessan. Yoo Oromoo akka Oromoo gabbuutanii Oromoo hojii mari'attan. Yoo mooraa Oromoo deebitan. Yoo miidiyaalee Oromoo irratti deebitan qofa. Achi miidiyaa Amaaraa irra afaan bantanii miidiyaa Amaaraa promote godhaa ooltanii Oromoodhaaf waagoona Oromoon kana booda gawwoomsitanii jiru. 2018 jalqaba ka Oromoo boollan naqe tokko isini. Arra silaa Oromoon akka arra dhume kanatti isin dhumu bakka arra jiru sanaas hin jiru jechuudha. Waan garii akka dubbanuu naman godhina. Namu milishiyaa jaarrate keessa alatti yoo maqaa keessan dhawan warra nama dutuu jira dutiinsa kanaaf namniif booda deebi'u hin jiru. Kanaaf Oromoon if moggaa teessan laala waan deemu jiru laala waan godhamaa jiru laala waan diinni keessaa diinni alaa godhu jiru wanni kililii shan isin roofu jirtu wanni karaa Jabuutiitiin isa dirreedha waan roofu jiru kana cufa laala waan karaa Baalee deemu jiru waan karaa Moyyaalee deemu jiru ija banadhaa laala. Odoo diinni akka galaana isinirra garangalle firra irra garagalaatiin daangaa keessan kabachiisa. Kabiraa lafa babal'ifataa ati maaga lafa gadhiifta. Lafti jireenya ilma namaatiif qabeenya ilma namaati namni lafti meeshaa ilma namaati lafti lafarra jiraattoon qabaannaati namaa miti. Oromoon akka laafatti ilaaluun irra jiraatu kana ittis yaaduu qabaa irrallee deddeebi'ee wal mari'achuu qabaa waan kanarratti karaa kaanii qawween haa dhaabbattu jettanii warri Oromoo lameen jitu silent deggan warri jettanii maallaqa fudhattanii kana godhaa isiniin ja'an. Shame on you guys. Hedduu nama qaanfachiistan. Dura kasila jechuu qabdan mootummaa ka ifiin ja'u kun qawweesaa civilians haadha Oromoorraa dargaggoota Oromoorraa dubartoota Oromoorraa qawweesaa lafa qaqqabuu qabbaa jettanii advocate godhuuti isinirra ture. Akkasi nageetti jara keenya guyyaa gaarii qabaadha. Wal quba qabaadha waan deemu jirus walis quba qabaachisa guyyaa gaarii qabaadha.